السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني كبجمتات خير قال الحمد لله ولرا توري جرى قال الحمد لله ربنا سنقوه قال أني أقو أسرت وني سني أقر سيسو بربادو قباب سيتو ما چانالا غري تليجرام أكمتي يو جروبي فينس يو كانو چانالا يو فين أكمتي جارنا قباب متي يرغى سينة تنجنة asoli amma tarree sadiin asoli gara gaggaltuu tana warra ceeftu tana yoo dhoonne jenne gurubii jaarrachuudhaaf isuma jalqabaa kanarratti rukunna jechuudha. Maka fakkeenyaaf nama tokko irratti dhaannee amma xiyyaas gadii tana si gama mirgaa tana dhaanne jechuudha. Of dura nu dabarsaa maqaa garichaatti godhannee kaanee forfaayilaa ofeene bakka suuraa san dhoonnee kaane umurachuudha jechuudha. Raayitii tana dhoonnee itti dabruu qofaa amma fakkeenyaaf ani chaanaala isa garsiisa fi chaanaalli bakka qalamaa tana yoo dhootanii jettan akkanatti baa jechuudha. Iddoo tanarratti ne chaanaalli jira isirratti rukuttanii maqaa chaanaala hojjettanii san garee tahee barreeffatan jechuudha. Fakkeenyaaf ani Hassan Hajiuni amma fuulduratti deema dhiifama arma asirratti waan fedhe barreessa waan tokko jechuudha. Erga kana barreessee ka'e forfaayilaa fedhe achitti dhaa yookaan ammoo raayitii san tuqa. Erga raayitii tuqeetiin ka'e maal akka dhufu walumaan haa ilaallu. Amma asirratti paablikii irratti naa dhufe jechuudha raayitiin tun. Isin ammoo asirratti yoo dhufe olii dabarsiisan jechuudha. Maaliif jennaan liinkii asitti barreeffatuudha. Liinkiin yoo ka gadii kanarratti dhufe nama isin ayyama kennitaniif malee seenuu hin danda'u. Ammoo namni chaanaalaa walii erge ni baay'ate jechuudha. Olirratti paablikii irratti waan ta'eef asitti ammoo liinkii maqaa barreeffatu dandeessanii fakkeenyaaf ammaan akkana godhe katabaa hin fudhanne wanni diimtuun tun laazim sirraa hin dirqama. Amma fudhattee jirti diimtuun tun egaa akkana taatee jettee raayitii olii san dhoottan ammallee of dura dabartan jechuudha. Yoo feetan namatti fudhattanii asirraa raayitiitti godhatanii yookaan of dura darbitanii gareen keessan xumuramee jira jechuudha. Chaanaalli ijaarame amma wanni isinirraa barbaachisu nama galfatuu qofa jechuudha. Amma fakkeenyaaf liinkii maqamaan barreessanii jira jechuudha. Asirraa koopii godhee erguu danda'a. Amma namni as ka'ee jiru ana malee namni hin jiru. Asirratti yoo rukutee mataa kiyya qofa jechuudha. Asiin nama barbaade gashuu yookaan liinkii erguufii danda'a. Admiinni kun asittiidha bakki namatti kennaniin admiin as jalaanii irratti dhootanii sanii achi profaayilii silaan ittiin godhannee bartanii qalama san dhootanii sirreeffachuu dandeessan waan hafee. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama isin agarsiisuuf malee waan ittiin hajonneef direetti godhee ba'uu danda'a. Naga keessa naaf tura.